Harka fuunee daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sirna qabu jennaa kun qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aa keessatti dhimmoota ijoo ta'an lama ilaalla. Isaanis ajjechaa tibbana lammiilee nagaa Oromiyaa keessatti humnoota finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jechuun of waamaniin raawwatamee fi akkasumas immoo haasaa muummichi ministeeraa Caffee biyyaalessaa irratti dubbatan tokko fuunee keessaa fuunee waan isiniif ta'u isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophicha qopheessuudhaan kan isin biraan gahu aan baay'ee nachooti. Gama ogummaa kaameraan ammoo Kiyya Rudolf na waliin jira, isinis nu waliin turaan affeerraa keenya. Walitti deebineerra daawwattoota keenya tibbana humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jechuun of waaman daangaa ce'anii lammiilee Oromiyaa kan meeshaa malee socho'an bakka dagatanii yookaan immoo bakka halkan dahoo daheeffatanii uummata nagaa irratti haleellaa kanneessaa tibbana adeemsisan irratti waan tokko jenna. Egaa akkuma beekamu humnoonni kuni tibbana qofaa miti, Oromiyaa bakkoota adda addaatti haleellaa gara jabinaa kan sirna kamiyyuu keessatti raawwatame hin beeknedha raawwatu. Humnoonni kun keessumaa waggoota torbaas immoo jabaatanii meeshaawwan gurguddoo hidhatanii inumaayyuu akka waan mootummaan illee deeggare ka fakkaatuun meeshaawwan gurguddoo kan hidhattootni yookaan immoo hidhataan dhuunfaaf kan hin eeyyamne gareen kan hidhatan meeshaawwan gurguddootiin haleellaa uummata nagaa irratti gusan gaggeessan inuma mul'ata. Tibbanas waan adda hin jiru, namuma nagaa irratti dubartii ulfaa dabalatee haadha deesse baatii 3 hin guunne dabalatee haleellaa garaa jabinaa godina Shawaa dhihaa aanaa noonnoo ganda Diinkil jedhamutti haleellaa raawwatanii lubbuun namaa hedduu badeera. Humnoonni kun maaliif dhabamuu dadhabanii? Mootummaanis maal callise? Kanarratti tarkaanfiin fudhatame yoo maali? Hawaasni keenya haga yoomiitti boo'ichaa fi gadadoo akkasii dhaga'a? Rakkoo akkasii fi akkasumas ajjechaa akka kana fakkaatu akkamitti keessummeessa ka jedhu gaaffii ni ka'a. Waggootan torban as humni kun humna mootummaan goolessituu hin jenne garuu gochaan isaa gocha goolessummaatiin ol yoo tilmaamame malee isaatii gadi miti. Goolessitoonni kun darbanii saamicha lafaa fi qe'ee Oromoo dhuunfachuuf jecha weerara lafaa taasisuuf jecha uummata nagaa ajjeesu, kaan ukkaamsanii qarshii fudhatu, kaan jumlaan mana irratti gubu, qabeenya isaanii saamu, kadadhaban immoo ibiddaan gubanii uummata kana lafarraa haxaa'uuf waan deeman fakkaata. Keessumaa dhiha Oromiyaa kana yogguu ilaallu haleellaa gara jabinaa humnoonni shiftaa yookaan shororkeessitoonni kuni taasisaniin keessumaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanota akka Abee Dongoroo, Amuuruu, Jaartee Jaardagaa, Abaaboo Guduruu akkasumas godina Wallagga Bahaa aanota akka Aanaa Giddaa, Kiiramuu, Eventuu bakkoota kanatti namoota nagaa ukkaamsuun kaan ajjeesanii kaan qarshii fichisiisu saamicha adda addaa fi weerara lafaa taasisaati turaniiru. Humnoonni kun dhiha Oromiyaa qofa miti, asuma kaaba kana keessas kaaba Oromiyaa keessumaa Shawaa kaabaa kana keessattis taatee bartakka dhageenya hin beekne ijoollummaa keenyatti illee dhageenya kan hin beekne gocha nama sururu raawwataati jiru. Keessumaa nama morma kutanii Basuma'aam jedhanii maqaa amantiin dhahatanii yogguu isaanii nama qalan argina. Yogguu isaanii nama eenyummaa isaaniin ajjeesan guban reeffa namaa yeroo isaanii abiddatti kaa'anii gubantu argama. Nama fayyaa yerootti gubantu argama. Nama fayyaa ukkaamsan yeroo isaanii qarshii kitila hedduu gaafatantu jira. Qotee bulaa Oromoo qabeenya isaa irratti akka hin jiraanneef qabeenya saamuu, qabeenya isaa gubuu, qabeenya isaa fudhachuu, ukkaamsanii immoo qarshii gurguddoo gaafachuudhaan dhabamsiisuu kana gochoota akkasii raawwataa turaniiru. Ammas darbee asuma Shawaa dhihaa kana keessa iddoo ammas ni kaasnu kana noonnoo aanaa Diinkilitti onkoloolessa gaafa 19 bara 2025
gocha gara jabinaa uummata nagaa irratti raawwataniin lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafataniiru. Keessumaa humnoonni kun daangaa naannoo kibba Itoophiyaa bakka amma jedhamee waamamu kana keessatti maandheeffatanii yeroo yeroon haleellaa adda addaatti gaggeessaa jiru. Kanaaf mootummaan maaliif callisee? Mootummaan maaliif jechaa jira? Dirqamni mootummaa kanaan duras waa hedduu haasawaa ture. Olaantummaa seeraa kabachiisuu, daangaa biyyaa tiksuu, tajaajila hawaasummaa kennu. Kanarraa kan hafe mootummaan waa biraa hojjeta jennee hin yaadnu. Kun amma kabajamnetti immoo mootummaan irratti gaaffii ka'uun hin oolu. Gumgummiin adda addaa jira, komiin jira. Olaantummaan seeraa maaf kabajamuu dadhabe? Namni nagaa maaf du'a? Dhiyeenyuma kana humnoonni kun aangawoota mootummaa hedduu ajjeesaniiru, fuudhanii ukkaamsaniiru, qabeenya saamaniiru. Nama qofa miti. Nama meeshaa hidhate qofaa miti. Yookaan immoo aangawaan mootummaallee hin ukkaanfamu humnoota kanaan. Kanaaf mootummaan maafi tarkaanfii fudhachuu dadhabeen ammas gaaffiidha. Yeroo hedduu irratti dudubbatamaa waan kun mootummaan callisuun isaa maal akka ta'e hin beeknu. Garuu dhiyeenya kana bulchaan aanaa noonnoo hidhadhaa kana booda waan qabdan gurguraatii hidhadhaa jedhaniiru. Dhugaadhaa uummanni hidhate silaa ofirraa ittisuu danda'a. Garuu gochi kun amma hin barfanne. Kanaan dura warra hidhate irraa qaamonni adda addaa hiikkachiisaa hin turre mootummaan irraa hin fuune. Yaadattu yoo ta'e waggaa 3 arfan darbe keessaa ministeera muummee itti aanaa akka turan obbo Dammaqaa Mokonnon haasaa taasisaniin uummata Amaaraa hidhachiisuu, uummanni Amaaraa akka of eeguuf, uummanni Amaaraa daangaa fi bakka jirutti akka of eeguu fi hidhachuu qaba jedhanii haasa'anii turan. Aangawaan mootummaa naannoo Oromiyaa garuu kana gochaa hin jiru. Irra darbee ammoo lubbuun lammiilee nagaa kan homa keessaa hin qabnetu miidhamaa jira. Hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu barataan barachaa hin jiru bakka amma lolli kun adeemsifamaa jirutti. Dubartii haleellaan saalaa gudeeddiin humnoonni kun humnoota gara jabinaan guutaman keessumaa dubartiif kan kabaja hin qabne, safuuf safeeffannaa kan hin qabne. Humnoonni kun dubartii deessee reef baatii 3 hin guunne achitti ajjeesan. Haadha ilmaan 9 ijoollee ishee fuudhanii ajjeesanii ishees siif immoo albee qarannee jirraa si qaluuf qophoofneerra maal sii wayya jedhanii warratti dhaadatan. Kanagaa humnoota kanatu akkasitti taasisaa jechuudha. Mootummaan garuu humnoota kanaan humna shoror keessaa miti jechuudhaan afaan Amaaraan xiinfanyaadha malee humna shoror keessaa miti jechuudhaan haga ammaatti maaliif akka dirree yookaan tarree shoror keessummaa keessa hin galchine nuuf hin galu. Kanaaf haleellaan kun godina Shawaa Bahaa Harargee keessatti, Arsii keessatti namoota nagaa irratti darbe raawwata. Shawaa Dhiyaa Kaaba Salaalee Fiichee keessatti humnoonni kun kan duubaan abbootii qabeenyaan kan deeggaramaniin ispoonsarri ta'anii uummata nagaa fixuu ammas itti fufaniiru. Egaa kana wal qabatee dhaabileen siyaasaa tokko ibsa balaaleffannaa baasaniiru. Keessumaa dhaabilee Oromoo keessaa Adda Bilisummaa Oromoo ibsa ejjennoo baaseeti jira, ibsa gaddaas baaseera. Uummata keenya ajjeefamaa jiru, du'aa jiru ammatti teenya hin ilaallu dura dhaabbannaa. Mootummaan maal na dhibeetiin dhimma kana callisuun isaayyuu waan harka keessaa qabu fakkaata. Kanaaf gaafatamummaa qabaachuu qaba jechuudhaan ABO'n ibsa baaseera. Akkasumas KFO'nis haleellaa uummata nagaa irratti taasifamu mootummaan maal na dhibee jechuun isaayyuu itti gaafatamuu qaba jechuudhaan torbanuma kana keessa ibsa baaseeti jira. Humnoonni kun humnoota badii gocha gara jabinaa uummata nagaa irratti raawwataniif gaafatamuu qabu. Mootummaa dabalatee qaamoleen deeggarsa adda addaa taasisan ajjechaa kanarratti kana duuballee kan harka qaban warreen kana gochisiisan raayyaan ittisa biyyaa bakkoota hundatti facee ka jiru nagaa dheeksisuu dhabuun isaayyuu mootummaa gaaffii keessa galcha jechuudhaan dhaabileen siyaasaa kun komii mootummaa Itoophiyaa irratti yookaan mootummaa amma biyya bulchaa jiru irratti dhiyeessaniiti jiru. Kanaaf mootummaan kanarratti deebiin kennine. Olaantummaa seeraa kabachiisuus carraaqqii inni adeemsisee gammaatti quubsaa miti woonni deemsisaa jira ta'es. Maaliif uummanni keenya har'as boris du'aa jira. Kun haga yoomiitti ta'a? Ajjechaan kun dhaabbachuu hin qabu.
ammoo qaamolee waraana bilisummaa Oromoo faana loloo qabaatanii waraana bilisummaa Oromoo ajjeesuuf walitti ba'an silas maaliif uummanni nagaan du'a? Maafi haati Oromoo haati kabajamtuu tokko bifa suukanneessaan ajjeefamte? Maafi manguddoon Oromoo qeefi dirree irra jiraatu irratti malkaa irra jiraatu irratti maaf salphinaan ajjeefama? Maaf kun hin dhaabbatudha. Kanaaf xiyyeeffannoon itti laatamuu qabaadha kan nuti jennu. Mootummaan kana irratti hojjechuu qaba. Qaamoleen adda addaas dhimma kana irratti hojjechuu qabu. Uummanni akka of tiksuuf yookiin mootummaan haala mijeessu yookiin immoo uummanni akka of tiksuuf ijaaramuu qabu. Kun hin ta'u taanaan boor tokko keenya irratti dhufaa jechuudha. Akkuma beekamu humnoonni hidhatan kun faannoon maqaa Wallaggaadhaati Wallaggi kan keenya jechuudhaan amma lafa babal'ifannaarra jira. Haga dhufee of hundeessee mootummaa fi uummata naannoo sana waraanutti gaheeti jira. Kanaaf mootummaan callisuun isaa gaaffii keessa nama galchaa jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf ajjechaan ammas torban kana keessa taasifame ajjechaa nama suukanneessisu, ajjechaa nama naasisu, ajjechaa garaa jabinaa uummata nagaa irratti ta'edha. Kun nama gaddisiisa. Hawaasni keenya of tiksuu, of bira dhaabbachuu, wal ijaaruu akka qabudha kan akeekkachiisu. Yaadatti yoo taatanii bara 2024 keessa achuma naannoo kana keessatti sirna fuudhaa fi heerumaa irratti humnoonni kun boombii itti darbatanii nama hedduu galaafataniiru. Mana irratti gubaniiru. Bakka ciisanitti akkasuma. Akkuma torban darbe kana keessa raawwatame humnoonni kun uummata nagaa qabeenya isaa irra jiru aleellaa suukanneessaa irratti gaggeessanii ajjeesanu. Guyyaa tokko lama miti jechuu barbaannetu daawwattoota keenya. Kanaaf kun dhaabbachuu akka qabu mootummaan xiyyeeffannootti kennuu qaba. Bakka nagaan hin jirretti misoomni hin jiru dhugaadha. Misoomni jiraachuuf dursa nagaan jiraachuu qaba. Nagaan immoo jiraachuuf mootummaa erga jedhamee mootummaan nagaa eegsisuuf dirqama itti qaba. Kun yemmuu hin taanetti garuu ammas gaaffii keessa nama galchaa jechuudha. Tarii fuuldureen uummata kanaa maal ta'uu qaba ka jedhu mootummaan itti taa'ee yaaduu qaba. Daawwattoota keenya nuti eenyuuf hin jennu har'a ka biyya bulchaa jiru bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed erga ta'ee bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed mirgaaf dirqama isaa eegee uummata isaa nagaa uummata eegsisuun dirqama isaati. Misooma fiduun dirqama isaati. Tajaajila hawaasummaa babal'isuun dirqama isaati. Fayyaa uummataa eeguu fi eegsisuun dirqama isaati. Kanaaf mootummaan kana irratti sirnaan jabaatee hojjechuu qabaadha kan isin hin jennu. Haleellaan kun dhaabbachuu qaba. Haga yoomitti? Humnoonni kun itti yaadanii naannoo daangaa jiran irratti kan isaan maandheeffatanii haleellaa gaggeessanii uummata daangaa sana qofaa miti kan beekuu qabu hawaasni Oromoo kan uummanni Oromoo bakka adda addaa jiraatu. Lafaa fi qabeenya Oromoo saamuu irratti kan xiyyeeffatanidha. Asuma Shawaa Bahaa Boosat keessatti haleellaa isaan gaggeessanii fi babal'ifannaa lafaa fi haleellaa isaan raawwatan mootummaanuu beeka. Kanaaf tarkaanfii maafi tarkaanfii gara jabeessaa fi tarkaanfii ilaalessaa mootummaa maaf irratti fudhachuu dadhabeen gaaffii keenyas gaaffii uummataatis. Kanaaf hojmannee guddaan mootummaa irra akka jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos dhimma kana irratti erga maqaa Oromoof hundaa'e erga maqaa Oromoof hojjete ta'ee humnoota kana irratti finciluun dirqama isaati. Maafi haati isaaf abbaan isaa qeef qabeenya isaa irratti salphata. Naannoo amma dhahamaa jiru kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jedhama. Kanaaf innis maaliif nuti hundumaafuu asirratti ejjennoon keenya tokko nagaa fi sabatiinsa biyya kanaa eegsisuu keessatti warri Oromoof hanqabsaa jedhu hundumtuu irratti hojjechuu qabudha daawwattoota keenya. Kanaan biraa dabarru. Walitti deebineerra daawwattoota keenya inni biraan
torbanuma kana keessa caffeen biyyaalessaa walgahii taa'eera. Walgahii kanarratti miseensonni caffee gaaffiiwwan adda addaa Dr. Abiy Ahmediif dhiyeessaniiru. Dr. Abiy Ahmedis bu'uuruma miseensonni caffee biyya kanaa gaaffii gaafataniini deebii itti laataniiru. Keessumaa ijoo dubbii katee dhimma hawaasummaa, diinagdee, teknooloojii, siyaasaa nageenya wal qabatee gaaffiiwwan ijoo hedduutu ka'e. Isaan keessaa mee muraasa haa kaafnu. Egaa akkuma arma dura isinii kaasellee dhimma nageenyaa wal qabatee biyyi kun waggoota 7 ol nagaan hin jiru. Guutummaa guutuutti nagaanis hin jiru, guutummaa guutuutti immoo lollis hin jiru jechuu dandeenya. Maaliif bakkoota adda addaatti lolatu jira, bakkoota adda addaatti immoo bakka nagaanis jira. Fakkeenya magaalaa kana keessa bakka jiraannu kana keessa nagaan jira. Kanaaf nagaan jira guutummaatti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Dhimma kanarratti haasaa bal'aa taasisaniiru. Miseensonni caffee uummata isaanii bakka bu'an uummata koo bakka bu'een dhufe jedhanii warreen kaasan jiru fakkeenyaaf. Kanarratti ani nama tokko dinqisiifachuun barbaada. Miseensa caffee kan naannoo Amaaraarraa paartii Abiniin bakka bu'anii dubbatan yeroo hedduu nama dhibu. Dhugaa dubbachuuf haa xiqqaatu haa guddatu erga bakka bu'ee namni kun erga naan bakka bu'eera ani bakka bu'ee firade waan miira itti dhagahamuu fi waan hawaasichi dhamdhamaa jiru dubbata. Gaaffiinsaa sirrii haa ta'u sirrii hin ta'in waa biroodha. Garuu waan hawaasni isaa keessa jiru miira isaa baasee nama dubbatu. Oromiyaa keessatti kanan agarre nuti. Waggootan 5 darban kana keessa hin agarre. Filannoo darbe keessattis miseensonni caffee bakka bu'anii Oromoo bakka bu'anii jiran hedduutu jiru. Irra jireessaanumaa'u Oromootu bakka jira. Garuu dhimma Oromoo kan xiyyeeffannaan dubbatu. Dhimma waa'ee misoomaa, waa'ee qamadii, waa'ee koriidarii kanaa kan dubbatu hedduutu jira. Garuu ajjechaa fi dhumaatiin uummata keenya irra ga'u dhaabbachuu qaba jedhee kan adda durummaan falmee yookiin gaaffii kaafatu hin jiru dhageenya nuti. Maaliif kun? Erga hawaasa bakka bu'e, hawaasni isa filate, erga filannoo moo'ee achi taa'ee maal hojjetare? Sirnuma bulchiinsa kanaaf harka rukutuu qofaan hin ta'u akka keenyatti. Kanaaf rakkoo Walloo maali? Rakkoo Wallagga keessa jiru, rakkoon Shawaa keessa jiru, rakkoon godinaalee Oromiyaa hunda keessa jiru kan misoomaa qofa miti. Kan nagaa irratti maan xiyyeeffanne? Kan misoomaa kaasuun gaariidha, mormuu barbaadee miti. Misoomni dirqama. Hawaasni keenya jijjiiramuu qaba, dirqama. Keessumaa dhimma qonnaa irratti yaadonni kakka'an waan jajjabinaati. Dhimma teknooloojii irratti waan kakka'e kun waan gaarii. Garuu kan dursu isa duroo uummanni keenya Wallaggaa duratti nama nyaata gargaaru nyaata yookaan nama achi dhaqe isaa ta'u nama deeggarsaan beekamu warra deeggarsa barbaadaa hin jiru. Manni barumsaa duratti barattoonni qaxxalee biyya kanaaf ijoo ta'an fakkeenya ta'an har'a keessatti barattoonni barachaa jiru irra jireessaan. Barataan dirree barnoota irratti argamee mana barumsaa irratti argamee barnoota isaa sirnaan hordofaa jira. Dubartoonni shamarran keenya qaqqaxaleen beekamoon duratti qabsoo Oromoo keessatti isaa ta'u gama barnootaan gama diinagdeetiin har'a sababa waraanaan barnoota isaanii hordofanii barnoota isaaniitti jabaachaa jiru. Qabxiin barattootaa ka durii caalaa amma hin kufne maaf kun hin ka'u maalire maddi rakkoo kana maal jedhanii mootummaa maan gaafan akkuma warra kaanii. Amma kabajamoo kan naannoo Amaaraarraa gaaffii kaasan keessa gaaffii ijoo. Namni sababa ilaalcha siyaasaa isaatiin maaf hidhama? Warri hidhaman iyyuu murtii seeraa malee haga ammaa mana murtii toon deddeebi'ee hin jiru gadhiifamuu qabu jedhanii nama paarlaamaa irratti dubbatan. Kun dinqisiifatamuu qabu. Dr. Abiyyis kana dhagahanii isaaf deebii laataniiru. Deebiin sun Dr. Dassaaleny Caanneef haa ta'u hin ta'in inni waa bira. Garuu quuqama saba isaaf qabu haga tokko xiyyeeffatee kaaseera namni kun. Kanaaf keessumaa dhimma nageenyaa wal qabatee waa hedduutu ka'e. Waggootan 7 darbe watwaataa akka turre keessumaa lammiilee nagaa irratti kan mootummaan haleellaa raawwatu.
fakkeenyaaf godinuma Shawaa Dhiyaa kana keessatti haleellaa dirooniin, Mogor kana keessatti dirooniin, Wallagga Bahaa keessatti dirooniidhaan, godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaa dirooniidhaan namoonni du'aniiru. Kun ammoo miidiyaalee addunyaatu gabaasaa ture. Nutis gabaasneerra. Mootummaan maal jedhee waraanni naannoo Tigraayitti adeemsifamaa ture kan Wallaggaa hin caalu jechuun amaneetii jira. Kan Wallaggaatu hin dhaadheeffamne, kan Wallaggaatu hin dubbatamne, hawaasni Oromoo ajjeechaa fi haleellaa qaama kamiinuu raawwatamu callisiisuu isaatu akkas godhee jechuudha. Kan Tigraay garuu loobistii qabatanii, dhiibbaa dippiloomaasii gaggeessanii, humnas gitanii, wal waraananii, haleellaa raawwataniin beekamtii idil addunyaa argataniiru. Kan isaaniitu irra dhaadheeffame malee gochii fi ajjeechaan Oromiyaa keessatti adeemsifamu yeroo marayyuu kan Wallaggaa hin caalle jedhan Dr. Abiy Ahmed. Dhugaadha, hin caalle. Dirooniitiin mana keessatti daa'imman dabalatee yeroo haleelamu dhageenya nuti. Namni yeroo mormirraa citu gochi akkasii Itoophiyaa keessatti bakkoota kamittuu hin raawwatamne. Dargaggeessi Oromoo yeroo jumlaan awwaalamu mana keessatti yeroo rashanamu hin agarre naannoo biraa irratti nuti. Kan kana caalu hin jiru. Iyyaas baane nuti. Hawaasnis iyyachaa dhugaa jiru kaasan Dr. Abiyyiitu kaase kan. Garuu miseensonni paarlaamaa kan Oromoo bakka buuneedhaan dhimma kana hin kaafne. Akka waan nagaan jiruumatti duuchaatti waa'ee misoomaa fi kabaja Dr. Abiy Ahmediif qaban qofaa haasa'an. Garuu Dr. Abiy Ahmed rakkoon Oromiyaa keessa akka jiru dursanii baranii himanii jechuudha. Kanaaf dhimma nageenyaa irratti waa baay'eetu dubbatama. Dhimma diinagdee irrattis Dr. Abiy diinagdeen biyya kanaa akka fooyya'aa dhufe. Numaayyuu kan bara kanaa dhibbentaa 11 infleeshinii yookaan immoo qaala'insi jireenyaa akka gadi bu'e egaa kaa'aniiru. Jiruuf jireenyi hawaasa akka fooyya'edha kan kaa'an tokko keessaa. Ani hin beekne maaliif sababa rakkoo nageenyaan deemnee baadiyyaa deemnee arguu hin dandeenyu miti. Hawaasni keenya jiruuf jireenyi hawaasa keenya maal akka fakkaatu garuu guyyaa guyyaan nu hordofna. Qotee bulaan keenya sirnaan xaa'oo argatee sirnaan ooyiruu isaa facaafatee oomisha isaa guddifachaa jira. Isuma qabuu fi mekaanizimii yookaan immoo bifa haala biraa mootummaan mijeessuu fi danda'a. Garuu gadi bu'ee qonnaan bulaa fi xaa'oo rabsee yeroodhaan mootummaan xaa'oo dirqamarra jiru bahee qonnaan bulaan jireenya isaa fooyyeffataa jira. Buufanni fayyaa hagamtu tajaajila kennaa jira Oromiyaa keessatti. Baadiyyaa kana keessa. Amma dhiyeenyuma kana mootummoonni gamtoomanii gabaasa baasanii dhibeen bookee busaa garmalee akka dabalaa jirudha. Beelli akka dabalaa jirudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beelli garmalee hawaasa miidhaa akka jirudha. Naannoo Tigraay dabalatee Oromiyaa, Amaaraa, Affaar. Garuu kan durii caalaanumayyuu Itoophiyaaf samiin banameera deeggarsa hin barbaannu jechuudhaan haasaa taasisaniiru. Dhimma kan biraanii dhimma ulaa galaanaa wal qabatees gaaffiin ka'e isarrattis deebii deebisaniiru. Ulaa galaanaa nuti aan akka dhuunfaa kiyyatti biyyi kun ulaa galaanaa argachuu qabdiidha. Namni mormu jiranatti hin fakkaatu. Garuu bifa kamiin akka ta'e an akka kiyyatti yookiin walii galteen haala sadiin ta'uu qaba jedhee yaadan. Tokko walii galteen, tokko waraanaa yookaan humnaan, tokko gama dippiloomaasii uumuudhaan. Kun hagan taanitti waraanni biyya kana ammas dibbee waraanaa kaabaa kun waan dhikkifate fakkaata. Isaan nu jedhaniiru kana booda namni duuba deebisu hin jiru jedhan Dr. Abiy. Ulaa galaanaa argachuuf eeyyama kamiyyuu nama kamiyyuu gaafachuu hin qabnu. Seerri ulaa galaanaa hin argattan jedhanis barreeffamee jiraate jennee barbaannee dhabne. Kanaaf ulaa galaanaa argachuuf waan dandeenyu hunda goona jedhaniiru.
Inni biraan haasaa Dr. Abiy Ahmed taasisan keessaa dhimma filannoo wal qabatee filannoo miilana marsaa torbaffaa biyya kana keessatti adeemsifamu ni adeemsifama eenyuunuu eeyyaman gaafannoodhaniiru. Egaa akkuma kanaan dura haasaa turre nuti waa'ila keenya warra kaan faana filannoon barbaachisaadha. Namni kamiyyuu karaa seeraan biyya kana aangoo dabarsee nuti itti gamman. Haa ta'u malee dirreen dimokiraasii biyya kana keessatti bal'ateeraa'oo lafa qabateeraa'oo ka jedhu gaaffii namatti uuma. Fakkeenyaaf filannoon kan adeemsifamu paartii tokko moo'uudhaan yookaan immoo paartii tokkoon dorgomanii warra sagalee caalmaan mo'ate filannoo sana injifataa jechuudha. Kun hanga hin jirretti filannoon adeemsifamu maal qaba bu'aa qaba ka jedhu irratti nu miti dhaabbileen adda addaa yaada isaanii kennaa turaniiru. Fakkeenyaaf dhaabbileen siyaasaa Oromiyaa keessa jiran Oromoo keessatti kan dhageettii fi hirmaannaa hedduu qaban dhaabbileen lama filannoo bara darbee keessatti ni hirmaanne. Maaliif jennaan bakka hoogganni isaanii hidhaa jirutti bakka adeemsa siyaasa isaanii miseensota isaanii barsiifachuu hin dandeenyetti bakka waajirri isaanii cufaa ta'etti bakka namni bilisaan socho'ee yaada isaa ibsachuu hin dandeenyetti akkamitti filannootti hirmaachuu dandeenya jechuudhaan ibsa baasanii hin hirmaanne. Kan baranaa kanarratti yaaddoo qaban ibsataas jiru ibsataas ba'aniiru. Waajiroonni ABO fakkeenyaa fi gara hedduun irra godinaalee irra jireessi waajirri isaanii banaa miti. Waajirri kee erga banaan ta'ani sagantaa siyaasa kee miseensa kee barsiisuuf uummata faana wal baruuf uummata waliin hojjechuuf sin dandeessisu taanaan eenyu waliin dorgomuuf deemtare. Moo akkuma kanaan duraa sana tarii abbaan barbaade filatu abbaan barbaade haadhiisuudhaniiru Dr. Abiy. Dhugaadha abbaan barbaade filata filannoo kanaafu kan nu dhaabsisu hin jiru jedhaniiru filannoo miilanaa kana sagantaa qabameefiitti akka adeemsifamu Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Egaa paartileen siyaasaa torbanuma kana keessallee boordiin filannoo biyyaalessaa walgahii taa'een sagantaa qabame kanarratti yaaddoo qabaachuu ibsaniiru. Tarii filannoon miilanaa haqa qabeessadha. Filannoo inumaayyuu kan marsaa jahaffaatiin caalaatti haqa qabeessummaan isaa kan mirkanaa'udha jechuun Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Kan kanaan durii caalaa xuxuqqaa malee dijitaalaayizdi ta'ee akkaataan filannoon sun itti adeemsifamullee bifa ammayyoomeen yookaan bifa teknooloojiidhaan kan deeggarameenii ni adeemsifamaa. Kanaaf dhimma filannoo wal qabatee filannoon ni adeemsifama jechuudhaan haasaa isaanii haasaniiru. Filannoon miilana adeemsifama jedhame kun tarii filannoo haqa qabeessa filannoo hunda hammate filannoo dhugaa ta'a. Haqaaf bilisadha jennee tarii ilaaluu dandeenya. Kan nama dhibu immoo filannoo miilana adeemsifamu keessatti miseensonni paartilee siyaasaa adda addaa caffee akka seenanidha kan isaan akeekan Dr. Abiy Ahmed. Kanaaf jijjiiramni guddaa jiraachuu mala kan jedhudha. Inni biraan dhimma dibbee waraanaa kaabatti adeemsifamuu wal qabatee waa'ee TPLF yookaan dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa hariiroo gidduu isaanii jiru waa'ee waliigaltee Piriitooriyaas haasaniiru irraa Dr. Abiy Ahmed. Nuti waliigaltee Piriitooriyaa kan mallatteessinee hooggantoota olaanoo naannicha keessatti yookaan hooggantoota siyaasaa olaanoo naannicha keessatti beekaman kanneen akka Tsaarqaan Gabratishaayee, Getaachoo Raddaa fa'aa akkasumas Taaddasaa fa'aa faanadha. Jeneraal Taaddasaa Warradeefaa faanadha. Isaan ammoo waliigaltee sana ammoo kan ofi baase isaanuma isarratti walii mallatteessine amma ammoo isaanumatu warreen waliigalticha hin feenee fi warreen lola barbaadantu waan sana dubbii gara waraanaatti geessuu malu dhaabbadha jechuudhaan waan akka akeekkachiise tokko kennaniiru Dr. Abiy. Hariiroo mootummaa Shaabiyaa fi TPLF gidduu jirus kakkaasaniiru. Shaabiyaan akka rasaasa gara naannoo Tigraayitti geejjibsiisaa jirtu yookaan immoo akka dhiyeessaa akka jirtudha kan isaan kaasanii dhaabii isa sinii wayyaa obbolummaa keenya wayyaa ollummaa keenya nu wayya jechuudhaan kaasaniiru. Inni biraan dhimma misoomaati. Misooma irrattis waan hidhaa laga mormor kanaa wal qabatee ijaaramuusaa uummanni Itoophiyaa baga gammaddan jedhaniiru deebi'anii milkaa'ina guddaadhas.
ittis milkoofne irradhani piroojeektiiwwan adda addaa bara kanas kan eebbifaman jiru xumuranii tajaajilaaf kan kennaman jiru dhimma mana jireenyaa wal qabatee yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti qaala'insi mana wal qabatee yookaan immoo dhabiinsa mana wal qabatee Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisaniiru. Kana fakkaata daawwattoota keenya dhimmoota ijoo lamaan irratti kan dubbataa turre egaa kanumaan xumurra. Akkuma dura isinii kaasee qopheessuun kan isin biraan gahaa ture Baayiluu Nachooti. Qophii kana immoo gulaalee kan isin biraan gahee Kiyyaa Rudolfidha. Waan nu daawwattanii fi horaa bulaa isiniin jenna. Torban qophii addaa kan itti aanutti kan biraatti haga walan qabannee walitti dhiyaanutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.